kana walumaa gala hektaara 1,100 dhibba 682 qotuudhaaf karoorfannee hektaara 1,129 jechuudha kan qonnee facaafnee jirru. Yeroo ammaa kana immoo sassaabbiin oomisha keenyaa kan qonna irraati jechuudha. Hektaara 1,101 tiif 240 yeroo ammaa sassaabamee jira. Oomishaan gammatti argamaa jiru callaa miliyoona 3.9 hanga ammaatti jechuudha gargaaraa jirra akka godina keenyaatti. Kanaaf yeroo ammaa kana oomisha keenya sassaabuudhaaf jechuudha anulee muraasni nuuf jechuudha. Haalammaa oomishtummaa isaa ilaallu kan dura hektaara irraati kuntaala 35 argachaa turre yeroo bara kana giddu galeessummaadhaan oomishtummaa isaa jechuudha kuntaala 40.5 hanga ammaatti jechuudha kan sama irraa argachaa jira jechuudha. Bara kana qamadii initiatiivii misooma qamadii jallisii qotuudhaa fi karoorri keenya hektaara 665 qotuuf karoorfannee hektaara 610 raawwanneerra jechuudha. Parsantii 100 olii raawwanneerra. Kanaatii fi haalli sassaabbii isaa inni kaan haamamee dhaamaa jira. Inni kaan immoo bishaan obaafamaa jira jechuudha. Inni kaan immoo ammoo kunoo kan argamaa jiru kan bishaachaa jiru jechuudha. Kanaatiif kanarraa lafa hektaara 610 irraa callaa kuntaala 260 ol inni abdachaa jirra. Humna keenyaan bishaan jallisnee nooraa jaarra ceesisneeti humna bal'aadhaan bishaan ceesisnee kanarraan kan ka'u mootummaan kunoo deeggarsa nuu godhee sanyii xaa'oo waan nu barbaachisu mootummaan nuuf erge nu humna keenyaan aarsaa goonee kunoo kan kana fakkaatu fuula keessan kan dura kan jiru qamadiin kun jechuudha. Baay'ee kan nama gammachiisuuf kan namatti toludha. Yoo rabbi jedhee hektaararraa kuntaala 45 hanga 40tti nama arganna jennee yaadna. Kanammoo kanarraa irraa sassaabannee immoo boqqolloo qotachuu dandeenya, waan xaafii qotuu dandeenya, waan tokko tokko irraa oomishuu dandeenya jedhee hin jiru dur boqqolloo mosee kana qonnaa warma darbee jammarre bara darbee gaafa jammarru hojjetaan qonnaa misoomaa qamadii taa'aa lafti kun jennaan qamadiitti qonni biqilaa isaa yeroo abdannu ilaallu kan waa argannutti yaadna. Dur boqqolloo qotaa turre waa'ee kanaan beeknu waan bonni qotamu beeknu bona gadhiisaa turre amma immoo iddii bishaan lagaan dabarsine qamadii kan iddii oomishutti kaatee callaa guddaa argachaa irraa gammachuu guddaas qabna. Callaa isaa xuruutti sirriitti hin arganne yaadaarra amma qaata ga'ee erga ga'ee immoo sirriitti callaa isaa arganna. Akkuma beekamu bara kana karoora xiiqii keessattuu inisheetivii aaraa irratti karoora xiiqii qabannee hojiitti gallee haaluma qabanne kanaan qamadiin kan wal qabatu inisheetivoota aaraadha jennee bara kana goone keessaa tokko kanadha. Inisheetivii kana akka godina Wallagga Bahaatti milkeessineerra. Inisheetivii kana qofaan utuu hin ta'in gama nageenyaatiinis jijjiirama guddaa akka godina Wallagga Bahaatti fidnaa jirra. Tokko kan waliinuu kana jechuudha nyaata dhugaatu hin ta'in akkattiin gabaa gidduutti dhiyeessina kan jedhu kana jechuudha karoora aanaa hundaatiif gadi buufne aannan tokko kuntaala meeqa dhiyeessuu kan danda'u karaa waldaa bu'uuraatiif karaa gabaa daldaltoota eeyyama fudhatanii jechuudha. Isaanis deeggarsaawwanii fi oomishni qonnaan bulaan kun atuun qisasamiin qulqullinsaa eegamee akka dhaamu inni dhaame immoo gabaatti kan dhiyaatu fi hojjetaa kan jiru ta'a jechuudha. Hawaasni keenya ammas qindaa'ee ijaarama ollaan, ijaarama gareen, ijaarama gandaatiin ijaaramee jira. Qindaa'ee tokkoffaa nageenya isaa eeggachuudha. Kan dallaasaa saamtu, kan qabeenya isaa saamtu, kan akka inni hin qotanne, akka inni hin nagadanne maal isa gootu gurmaa'ee mootummaa duukaa dhaabbatee nageenya isaa eeggachuu qaba. Lammaffaa irratti hojii misooma isaadhaan inni hojjechuu qaba jechuudha. Hojii misooma isaa kana ammas mootummaan xaa'oo dhiyeessuuf deeggarsaan ogeessaan waan inni barbaadeen qonnaan bulaan keenya bira dhaabataa jira. Nus isa kana hordofna jechuudha. Akkuma caasaa keenyaatiin itti gaafatamaa qonna godina keenyaa dabalatee bal'inaan hoyruu qonnaan bulaa keessa iddoo qonnaadha jechuudha kan oolamu. Kanaaf qonnaan bulaan keenya immoo kana lafa qabsiisuudhaan ammas jabaatee hojjetee badhaadhina dhuunfaasa horii ammayyaa makiinaa ammayyaa sangaarraa qotuurraa gara konkolaataan qotuutti jijjiirama dhuunfaasaa fiduu akka inni qabu nus hin deeggarraa hin tumsinaa gara fuulduraattis immoo inni kun cimee itti fufachuudha akka godina Wallagga Bahaatti.